yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti seeraan maatii koo biratti baradhe kutaa 10 akkuman xumureen garuu qabxiin illee ana jalaa hafnaan fedhiin barachuuf hin qabu na jalaa du'ee maatiin koo eega kanaan kuftee kolleejjii seeniitii baradhu jedhanii yeroo na kadhatan jalqaba irratti lakkii waggaa tokko yaaleen qabsiiseen yoon kutaa 10ffaa darbe itti fufeen hanga yuunivarsiitiitti baradhaa jedheen isaan didee yeroo kana isaanis haala kee kanaatiin haga yuunivarsiitiitti wanta xumurtuun fakkaattu kanaaf tasgabbaa'iitii baradhu naan jedhanii ani garuu lakki jedheen maatii kootiin nan didee kanaaf maal si wayyaree yeroo isaan naan jedhan bara dhufu qorameen haga yuunivarsiitiitti nan baradhan jedheeni maarreegaa waggaa tokko keessatti waa hedduutu jijjiirama mitiiree kolleejjii barachuu dideen qorumsa kutaa 10illee qayyabachuu dhiiseen baran kutaa 10 baradhu kana jaalalleen waggaa 3 dura jaalala waliin eegale waliin kashlabbachuu eegale kashlabbachuu jechuun maal akka ta'e ni beektu mana maatii kootii dubartiin kan jirtu ana qofaadha haati koo dhiiraa 4f durba tokko qofa deesseetti sadan obboloonni koo dhiiraa na hangafu isaanillee dogongoranii guyyaa tokkoof ala buluu miti barfataniiru yoo ta'e abbaan koo bineensa fakkaatee taa'ee isaan eegaam maarreegaa bara kana ani barfachuu miti diida baheen buluullee nan eegalee obboloota kiyya warri kaaniif maatiin koo abidda kan ta'an anarratti garuu laaffachuun tarii yootti dubbanne aariidhaan iyyuu mana keenya gadhiistee baati jechuun haati kiyya abbaan koos obbolaan koos nagaan akka hin jirre qofa fuula isaaniirraa natti argisiisanii oolee yeroo bulu amalaan na gorsuuf yaaluuf abbaan koo faati koo natti dhiyaatanii kanumaan narraa darbuu eegalee haa ta'uutii garuu haatii fi abbaan koo natti hin dubbatanii jedheen amala kana jabeeffachuun yookiin immoo yabbifachuun cimseen diida buluuf karoorfachuu eegalee jaalalleen koo qarshiidhaan kolleejjii barataa jaalala kan jedhamu kana ni jalqabe sarratti barrin kabaja koo dhabes baruman kutaa 10 kana dhabeen isa waliin hariiroo koo jabeessetti maatiin koo isa waliin akka hin jirullee ni beeku heerumi jechuufis tasgabbaa'i jechuufis bitaa isaanitti galee sababiin kana hundumaa anaan sodaataniif immoo amala koodha namni tokko yoo natti dubbate eenyuyyuu haa ta'u abidda balaan itti ta'am mana haadha koo keessatti si'a 2 badeen barbaadanii manatti na deebisaniiru akkanuma si'a 3 immoo qoricha lubbuu namaa balleessu mana haadha koo keessatti fudhadheen jechi kiyya maatii koo biratti akka inni kabajamuun taasiseera ijoollummaa ta'us maatiin koo garuu irra deebitee kana gooti jedhanii wanta na sodaataniif waan natti dubbatan waan na gorsan hundumaa of akeekkachiisuun dursanii itti yaaduun dubbatan gara kootti fidu kutaa 10 dhabnaan mirga argadhe mirga kanatti fayyadameen kan dhiirri mana keenyaa baheen bullee ani isheen dubartiin bahee buluun eegalee kana qofaa miti duruma mana keenyatti hojii kan hojjechuu jalqabe obboloota koo warra dhiiraadha waan na ta'eef haadha koofillee gadi jedheen akka isheen barbaaddutti hojii wanta feeteen isheen gargaaru dhalootuma kootu didduu fi aartuudha dubartii tokko arganne jedhanii maatiin koo wanta na kunuunsaniif kunuunsa sanaan immoo karaan taaneen isaan irratti fayyadamuun eegalee na amantanis na amanuu baattanis hangan mana haadha kootii bahutti ittoo seeraan danfisuu hin danda'u buddeena tolchuu gonkumaa gara isaatti hin beeku haati kiyya gaafa natti aartu rakkoomtillee uumamee ofii mallee beelaheen mana keessatti yoon ittoo hojjetadhe foroqee fardee jetteen arrabsiti garaa isheetiinis baay'ee natti gadditi rabbiin dubartii nuuf kenni jennee kadhannee kan harkaaf miilla hin qabne nutti kenne jettee haati koo ollaatti illee na dubbatti kan akkam akka ajaa'ibaatti na jaallatu abbaa kiyyadha jecha koo tokkitti irra hin darbu maarreegaa waggaa tokko lafa taa'een qorumsa qabsiiseen guyyaan qorumsaa yeroo gahu quufa kiyya waggaa tokko eegeen
jedheen aarii xiqqoo mana keessatti uumameen obboleessa kiyya ani irratti dhaladhu waliin walitti buuneen qormaata hin qoramu jedheen torbee tokko durseen maatii kootti beeksisee abbaan koo haati koo obboleessi koo na lole jilbatti kubanii na kadhatu namni immoo yeroo kadhatamu ittuu ni caala mitiiree ani immoo amala akkasii sirriitti hin qabaam godhi jechuun hin godhiinidha hin godhiin jechuun ana biratti godhi jechuudha kanaan na kadhatanii hin qoramu jedheen dide maal siif wayyaree yeroo isaan naan jedhan kolleejjii seeneen hin baradhan jedheeniin qormaanni waggaa tokkoon taa'ee eege hin darbee kanaan bara saxxaanu abbaan koo na geessee kolleejjii na galmeessisee waan hunduma naaf guutee mana naaf kireessee na biraatii deebi'ee battaluma inni na biraatii deebi'u jaalalleen koos achumatti barachaa ture kottu waliin teenya jedheen ofitti fudhadhee kanaan baasii yookiin immoo baajatan maatii koo gaafadhu dachaa anaanis isaanis jiraachisuu kan danda'udha maarreegaa baradhu naan jedhanii maatiin koo na ergani mitiiree waantan isaaniitiin miidhu natti fakkaatee ammallee tole jedheen barnoota seeraan barachuu dhiiseen naannoo torbee lamaa qofa sirnaan ergan hordofee booda maallaqa maatiin koo kanfaltiidhaaf baatiidhaan naaf ergan otoon kanfaliin jaalallee koo waliin ho'ifadheen jiraachuutti fufee inni ni barata ani immoo baradhu haadha manaaf abbaa manaama jechuun ni danda'ama dhumarratti maatiin koo akkan isa waliin jiraachaa jiru guutuun isaanii dhaga'anii nattis dallananii kanumaan gurbaa kana waliin jiraachuu hin dhaabdu taanaan kanaan booddee homaa tokko sin gargaaru naan jedhanii amalli koo beekamaadha mitiiree jaalalleen kiyyaa miila isaa mana akka baasetti eeggadheen barakiinaa uffataaf jedheen bite guutuu isaa fuudheen cillixxi godheen dhugee maal godha dafee al takkaatti nama hin ajjeesu lafarra nama gangalagalchaa dhugeen mana keessa yeroon gaggalagalu lafarra yeroo akka hoolaa qalamteen ta'u kireeffattoonni ollaa sagalee meeshaa walitti dhidhiitamuu dhagahanii balbala narratti bananii gara hospitaalaatti na fuudhanii deemanii kanaan hanga xiqqootti lubbuun koo oolte kallacha maatii kootti bilbilame haati abbaan obbolaan koo fiiganii dhufanii namni lubbuun isaa oolee qalbii isaan jijjiirratu maatii kiyyaan maaliif natti dhuftanii sin barsiisnu sin gargaarru naan jettanii isin miti du'atti kan na qajeelchan jedheen ofirraatii yeroon isaan ifadhu as deebi'anii jaalallee kootiin maaloo sossobime qoosaan mucaa kana bara jireenya keenyaa guutuu nuuf galaa hin jiru si waliin yoo taate nagaa taati fakkaataa maaloo amansiisinii akka lubbuu ishee irratti tarkaanfiin godhanne jechuun maatiin koo jaalallee koo kadhatuuni innis na sossobuun na amansiisee na gorsee waa'ee fuuldura keenyaa natti taasa'ee maatii kiyya biratti baradhee xumureen nan fuudhaanii jireenya hin taaneef isheen kennu jechuun haasa'ee safuudha malee maatiin kiyyas lubbuun kiyya darbuurra tole jedhanii walii galanii anaa fi isa walitti nu gargaaruu nu barsiisuu eegalanii nu barsiisuun jedhe mitiiree ani dhimma barnoota saayyuun qabu maallaqni jira alaa nyaanna alaa dhugna mana keessa lamaan keenyuu akkuma dhiiraa walitti gallaamu isa bira rakkoon yookiin immoo hanqinni maallaqaa jira ana bira garuu hin jiru obbolaan keenyi lama yeroodhaan bakka gaarii ta'aniiru maarreegaa isaan baratee xumuruuf waggaa tokko isa hafa ture waggaa tokko waliin teenye turtii waggaa tokko booddee maatiin koo isaan hojii barbaaddee miindaa xiqqoodhaan bakka tokkotti hidhamuu keerra jechuun jaarsa ergiitii si gargaarraa nutis akka ati isheedhaaf abbaa manaa ishee taate seera qabeessaan fudhannaa jedhaniitti manii jaalalleen koo waggaa hedduu jaalalaan waliin turre tole jedhee seera qabeessaan jaarsa ergee cidha godhachuuf inni humna waan hin qabneef yeroo humni keessan danda'u cidha godhaa amma garuu biyya barbaaddan deemaatii waliin jiraadhaa jireenya keessaniitiif immoo hodhaa qarshii hamma kana jechuun nuuf kennanii innis achumaan hojii gaarii yoon argadhe jedhee bakka yookiin immoo biyya yookiin immoo magaala Oromoon hedduun itti baqatu magaala Burraayyuutti mana kireeffannee jiraachuu eegallee baatii 2 baatii 3 erga waliin jiraannee booda maatiin koo yerootiin maallaqa ani isaaniin gaafadhu erguun xiqqoo bifa kanaan jiraachuun ulfaataa akka ta'e yeroo isaaniitiif galu madda galii akkasiif ta'uuf ilaa kunoo kan ittiin hojjettanii waliin jiraattanii jechuun waadaa kana dura akkumatti nuuf galaniin qarshii baajaajii haaraa mana isheetii bituu danda'u nuuf erganii obboleessi kiyya hangafaa maqaa koo fi maqaa abbaa manaa kootiin bitee ilaa kunoo konkolaachisaa
barbaachise jedhee itti kenne. Hanga eeyyama baafatutti gola keessa dhokachaa erga dalagee booda eeyyama baajaajii konkolaachisuu baafatee seera qabeessaan abbaan manaan koo hojjechuu jalqabe. Anis amala kiyya oliif gadi raafamee maatii koo rakkisurraatii nan tasgabbaa'e. Barumsumayyuu bara ittaanu nan baradha jedheen waadaa galeefi barnoota addaan kutuun koo harka dhiraarratti maxxannee ta'een akkan hafu dhiibbaan irratti uumuu akka danda'u obbolaan koo maatiin koo dursanii anattillee himanii turaniin ani garuu quuftuun gorsa isaanii agahan turre yeroon tasgabbaa'u kanatti garuu tole bara dhufu nan baradha jedheen waadaa galeefi abbaa manaa koo waliin jaalala akkamii keessa seennee manni keenyis mana nagaa godhate taanee erga wal fuudhanii booddee daa'imnillee ni eegama mitiire maatiin koo barnoota dura akkan daa'ima godhadhu hin fedhani ture anaan garuu daa'ima godhachuun na feesise. Hiriyoonni koo tokko dahanii abalu mucaa godhatte abalu heerumte yeroo jedhamu gurra koorra waan naanna'uuf anis heerumeeraatii dahuuf maaltu naanqata jedheen abbaa manaa kiyya kanaatiif nan ulfaa'e. Baatii 3, 4, 5 jaanguute. Baatii 6 booddee naannoo magaalaa Burraayyuu keessumaa dargaggoota hojii baajaajii dalagan gidduuti wanti haaraan vaariyaal ta'e tokko dhagahamuu jalqabe. Vaariyaal isa jedhu jecha TikTok irraatii yeroo hedduu fayyadamuudha. Ani garuu yaada kiyya salphaatti ibsachuuf hin fayyadame. Dargaggoonni hedduun baajaajii gurguranii konkolaataa isaanii gurguranii gurmaa'anii laga galuun qabsaa'aadhaaf jechuun humnaan maallaqa saamaa yookiin immoo guuraa akka jiran dargaggoonni muraasni baatii 3 baatii 4 keessatti otoo eenyummaa isaanii mootummaanis ta'e uummanni hin beekiin qaamni laga galee qabsaa'ullee eenyu akka ta'e isaan hin hubatiin 5-10 ta'anii bosona magaala dhaloota isaaniitti maquun uummata qabeenya qaban nama qaba jedhamutti bilbila eenyuyyuu isaan hin beekneen bilbiluun akkaawuntii eenyummaa isaanii isa sirrii hin himne irratti maallaqa naqsiisuun lafa bitanii mana jaarrachaa akka jiran sirriitti haasa'amuu jalqabe. Abbaan manaan koos anaa ulfa baatii 6 hiriyaansaa yeroo ammaa kanatti mana hidhaa keessa jiru kana godhee yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ee fi koottu nutti dabalami yeroo jedhu abbaan manaan koo dhufee na mari'achuun baajaajii kana gurgurree rasaasa bitadhe malee jechuun dhiphisu eegalee. Anis lakkii gonkumaa kanatti hin seenu baajaajiin kun qabeenya maatii kootii gurguramuu qabu jedheen isa didee. Innis qabeenya maatii kee akka inni ta'e nan beekaa haa ta'uutii garuu hiriyoonni koo ana biraatii yeroo karaa gabaabaa jijjiiraman calluma jettee kan na ilaaltu yaada kiyya waliin kana naaf hin galle yoo ta'e atis ta'e maatiin kee anaaf maal fayyaddu yoo ati na didde karaa biraallee deemeen hojii kana hojjedha malee dhimmattiin kaayyoo koorraatii duubatti deebi'uu hin qabu naan jedhee rasaasa akka inni bitatuuf baajaajii sana deemnee waliin gurgurree yoon dide tarii adda ba'uu dhufa tarii immoo walitti buuna tarii immoo lola keenya maatiitu dhaga'a. Baajaajii kana gurguree rasaasa bitatee bosonatti galee yeroo imala isaa gara bosonaatti taasisuuf jedhu waraqaa eenyummaa ganda garaagaraarraatii gara 10 maqaa garaagaraatiin baafateetii imala taasisee calluma jedhee harka duwwaa miti. Nama tokkotu eenyummaa 10 mootummaa biratti beekamaa maarreegaa otuun isa diduu fedhii kiyya malee garaa koo duuba bosonatti dabalamee ulfa guutuun ture hujaan kiyya gahee nagaadhaan nan hiikamee. Abbaan manaan kee eessa deeme jedhanii namoota na gaafataniitiif ani deebii sirrii ta'e hin qabu dubbachuunis naqaan. Abbaan manaan kiyya bosona galee baatii 4 booddee hiriyaansaa akkuma ani dahetti nagaha jedhee maallaqa guurratee sooromee bosonaatii bahee eenyummaa isaa jijjiiree magaala keessa jiraachuu jalqabe. Haadha manaa fi ijoollee 2 qaba ture. Haati manaansaa lubbuu akka inni baasillee waan dhageesseef nama lubbuunsaa harka isaa irratti bahe sana waan beektuuf dhiiga koo nyaattee na waliin hin jiraattu jettee gaa'ela isaa adda qooddee sorma kan ishee kan ta'e ajjeeseetii harka isaa irratti lubbuun baateetti. Gaa'ela isaa diigdee maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amurree akkaawuntii ishee irratti galchee jennaan tole jettee fudhachuu diddee. Kana qofaa miti akkuma achii deebi'een ana bira dhufuun abbaan manaan kee hagam siif amanamaadha jedhee na gaafate. Yeroo kana anis gaaffii maal qabaa anis jaalala innis jaalala qaroo kan walirratti banannedha jedheen deebise.
kaasee fi yeroo kana inni gara moobaayilii 3 gatiin isaanii baay'ee qaalii ta'an dhiphii isaa keessatti baasa. Sadan kana keessaa tokko natti kennuun hodhu suuraawwan as keessaa hunduma isaa laali. Gochaa abbaa manaa kee laga yeroo waliin turredha jechuun natti kennee deeme. Haati kiyya ana bira turte. Suuraan natti kennee deeme maalidha jedheen haadha koo waliin yeroon baneen ilaalu afaan koon qabadhe. Abbaan manaan koo abbaa manaa namaa harkaaf miilla hidhee fuulduratti haadha manaa namaa yeroo gudeedu. Ijoollee dubaraa manaa baasee bosona keessatti harkaaf miilla hidhee yeroo gudeedu fi kanneen kana fakkaatan. Kanaan olitti immoo anumtuu jechaan haasa'uu kan hin barbaanne otoo inni raawwatu suuraa fi viidiyoodhaan ija kiyyaan ilaalee kanaanis guyyaa sanarraatii kaasee karaa ittiin abbaan manaan koon argatu hundumaa nan cufe. Haati kiyya sargitee turte kanatti yoo deebite kana booda ati nama otoo hin taane sareedha naan jette. Kanaan dargaggeessi suuraa fi viidiyoo abbaa manaa koo natti argisiise kun akka kana argite anarraatii isatti himtee jennaan yookiin lubbuu koo yookiin lubbuu isaatu ba'a. Suuta jedheetii waan siif malu qofa murteeffadhu naan jedheem. Anis toleen jedheem. Inni dhufee torbee lama booddee abbaa manaa koorraa bilbila kaasuu yeroon didu abbaan manaan koo anaan shakkuun edaa isatti dhufee icciitii qiyya siif qoodee jechuun anattis isattis otoo hin dubbatiin guyyaa taa'ee eeguu jalqabee. Haati manaan dargaggeessa dhufee icciitii abbaa manaa koo natti hime kuni maatii warra inni lubbuu baasetti akka inni lubbuu baasee magaala kana keessa mana akkanaa akka inni jiraatu yeroo itti himtu poolisiidhaan bahaa fi galma nama kanaa barbaadamuu eegale. Oolee otoo hin buliin ni qabamaa ni hidhamaasaa otoo dhaga'uuf gurri kiyya eegaa jiru deebisee bosonatti galee abbaa manaa koo bira jechuudha. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo garaatti qabatee waan na tureef akkuma inni bosona seeniin hiriyoota isaan alatti qofaatti baafatee albee adda isaarratti qabuun si'i mitii kanaadha manaa kootti deemee icciitii koo hime jechuun yeroo gaafatuuni dargaggeessi kuni gonkumaa ana miti jechuun ni kadhataanii kadhachuu qofa otoo hin taane boo'uun ani hiriyyaan koo akka ati guddattu akka ati nama taatuun barbaada malee akkamittiin gaa'ela keen diigaa walitti bu'uu keessan isheerraatii dhaga'eeraa sababiin keessan garuu maal akka inni ta'e hin beeku atis bilbila narraa kaasuu diddee wanta jiru lamaan keessan tasgabbeessuuf jedhee jechan taanetti dubbatee garaa laaffifatee akka inni shugguxii adda isaarraa kaasu taasifatee sanaan booddee garuu ofii rasaasa hidhatee waan na tureef inni addarraa kaasee daqiiqaa 2 booddee bakka 8tti dhukaasuun abbaa manaa kootiin ajjeese. Sagalee meeshaa dhagahanii hiriyoonni waliin bosona jiran diinatu isaanitti dhufe se'anii baqatanii bakka golgaa isaanii seenanii innis hiriyaan yoo walirratti ka'e namni wal dhiisu waan hin jirreef baqatee magaala erga seenee booda mucattii ishee gara badii kana galaafadheeraa foon ishee kukkutaatii nyaadhaa jechuun hiriyoota isaatti himamu. Hiriyoonni isaa kun kallacha maatii abbaa manaa kootti bilbiluun abaluudhaan ajjeesee bakka inni jirutti lubbuu isaa baasaa jechuun suuraa kaasanii kan abbaa manaa koo erganiifi. Sanaan Finfinnee otoo galaa jiru durumayyuu poolisiidhaan barbaadamaa waan na tureef rifeensi artifishaalii korojoo isaa keessaa waan argameef qabamee mana hidhaa seenee bulchiinsi magaalaa Burraayyuu akka inni barbaadaanii ture beeksisee dhufee hidhamee waan ta'e waan uumame gaafan deemee gaafadhu waan hundumaa isaa kana anatti hime. Nama hidhame ni gaafatama mitiire abbaan manaan koos ni boqote jedheen gaddan teenye warruma isaatu gadda taa'ee fi sababiin isaa immoo kan na cufu morma kiyya hudhu waa'ee isaa dursee raawwateera. Haati kiyya qofaa koo akka hin taaneef waggaa tokko ana bira teessee ana waliin daa'ima koo erga naaf qabdee naaf guddistee booda ammallee otoo abdiin irraan kutiin barnoota kee baradhuu jettee na gaafatte. Yeroo kanaan daheen barnootatti deebi'aa hundaafuu jireenya koo yoo ta'e takkaa balleesseera jedheen haadha kiyya didee. Haati koo waggaa booddee gara biyya isheetti galtee kottu kanaa ol si gargaaruu hin dandeenyu jireenyi biyya kanaas ulfaateera nu bira taa'ii daa'ima kees nuti siif guddisnaa yeroo naan jedhan kanaan booddee anatu gara biyyaatti deebi'aa jedheen isaan didee. Maal siif wayyaree yeroo haati koo naan jettu hodhu daa'ima koo guddisi ani immoo akka rabbi na godhetti nan jiraadha jedheen naannawaa magaalaa Finfinneema jiraachuutti hin fufeem. Garaan haadha koo natti gaddeeraatii gaa'ela barbaacha dhiira tokkorraa dhiira gara
biraatti otoon darbuu daa'imni gara biraan gadameessa koo keessatti uumame. Kun salphina addaa ture. Lammatammaa baadheen gaa'ila malee maatii kiyyas ofis gaddituu ofitti hin godhu jedheen daa'ima baatii 4 gadameessa koo keessatti guute qoricha akka hin taanetti liqimseen ana keessaa akka inni ariifatee bahuun taasise. Kanaan namni tokko narratti hin barre salphinni gara biraan otoo natti hin dhufiin falachuun qaba jedheen gara biyya hambaatii imala koon taasise. Jireenya kootiif gammachuu kan jedhame sharfee tokko hin qabu. Hireen koo biyya hambaa kana taa'een gadduu maal ta'an kaleessa maatii kiyya dhagaheera ta'e qabeenya isaanii hanga kana oliif gadi raasuu baadheera ta'e jedheen har'a baay'ee na gaddisiisa. Maatii koodhaan maallaqaan ergisiisaa ture. Boonuu yookiin immoo qabbatuudhaan barnoota hin baradhu jedheen aariidhaan dhiiga kan isaan hin boosisaa ture har'a naaf kanfalaa jira. Amma ijoolleen dhiiraa hedduu biyya keenyaallee eenyummaa koo sirriitti waan beekaniif gaa'ilaaf gonkumaa nan barbaadanii. Intala obbo Abaluu ishee qabbattuu quuftuu abbaa manaa isheetiif baajaajii gurgurtee bosonatti galchisiistee akka inni du'u taasifteef moo jedhanii na taasa'u. Gariin immoo abbaa manaa ishee Abaluudhaan ajjeesistellee kan naan jedhanii jiru. Gariin immoo lagaatii nama qabdi naan jedhu. Na sodaatus na tuffatus. Dhaamsi ani isiniif qabu maaloo wanta maatiin keessan isiniin jedherraati tarkaanfii tokko duubattis tarkaanfii tokko fuuldurattis hin jedhina. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Kanaa ol wanti isinitti himu hin jiru. Ulfaadhaa nagaatti galatooma. Yoo shama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada keessan waan isinitti dhagahame komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaata. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisuuf bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.